Somaaliyaa hamma tokkoof dandeessu Puuntlaand mootummaa federaalaa Somaaliyaa Moqaadishoo argamuuf beekamtii kennitee turte dhaabuu ishee beeksifte. Murteen bulchiinsa Puuntlaand kun kan dhaga'ame paarlaamaan Somaaliyaa adeemsa falmisiisaa ta'een heerri biyyattii akka fooyya'u murteessuu boodadha. Kaabineen mootummaa Puuntlaand sanbata walgahii atattamaa taa'een Puuntlaand mootummaa federaalaa irraa amantaa dhabuu ishee eeruun beekamtii duraan kennee ture dhaabuuf murteesse. Ejjennoon Puuntlaand kun biyya ofii labsuurraa adda mitii jechuun Somaalilaanditti aanuun mootummaa federaalaa Somaaliyaaf qormaata biraa akka taatu xiinxaltoonni ibsaa jiru. Manni maree Somaaliyaa pirezidantichi aangoo ministeera muummee biyyattii kaasuu dabalatee fooyya'insi kaanis heera biyyattii irratti akka taasifamu murteesseera. Dhimmi heera Somaaliyaa kun yeroo dheeraaf qaamolee siyaasaa gidduu dhibdee uumaa ture. Heera biyyattii fooyyessuun kun yeroo fudhatee akka mariin bal'aa irratti taasifamu pirezidantiiwwan duraanii fi hooggantoonni paartii mormituu waamicha dhiyeessaa turani. Bulchiinsi Puuntlaand ibsa baaseen adeemsi heera fooyyessuu taasifame haala sirna federaalaa fi tokkummaa biyyaalessaa balaarra buuseen taasifame jechuun murtee darbe cimsee akka balaaleffatu ibse. Sirni heeraa waliigalaa hanga hundaa'utti mootummaan Puuntlaand beekamtii mootummaa federaalaa Somaaliyaaf kennuu shaareera. Dhaabbileen mootummaa federaalaa abdachuusaas dhaabeeraa jedha. Hamma tokko ofiin of kan bulchitu Puuntlaand ammaan achi fedhii ishee raawwachuuf beekamtii mootummaa federaalaan ala akka sochootu beeksiste. Hariiroo alaas qofaa ishee akka raawwattu ibsite. Kun immoo mootummaa federaalaa Somaaliyaaf qormaata biraati. Mootummaan pireezidant Hassan Sheikh Mahmud yeroo ammaa bulchiinsa Somaalilaand akka biyyaa of dandeessetti of waamtu waliin rakkoo keessa jira. Puuntlaand hundeeffama ishee irraa kaasee akka Somaalilaand walabummaa ishee hin labsine ta'us hamma tokkoof dandeessee qaama mootummaa federaalaa Somaaliyaa ta'uun turteetti. Madda dhibdee Puuntlaandii fi Somaaliyaa akka ta'e heera mootummaa federaalaa fooyya'insa irratti godhame keewwata 49 muraa tokkodha. Keewwatichi pirezidantiin biyyattii ministeera muummee ofiin muudee kaasuus akka danda'u aangoo kennaaf. Amma dura muuduu malee kaasuuf aangoo kennameef hin turre. Aangoo buqqisuu kan qabu paarlaamaa biyyattiitu ture. Puuntlaandii fi mootummaa federaalaa Somaaliyaa gidduu rakkoon wal fakkaataa mudatee kan beeku yoo ta'u akka ammaa jabaa fi mootummaa federaalaaf kan beektotni dhaabbata maallaqaa addunyaa IMF torban dura Finfinnee seenan ammallee aangawoota Itoophiyaa waliin marii itti fufaniiru. Dhimma marii kanaa ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa homaa hin dubbanne Itoophiyaan IMF irraa liqaa argachuuf ulaagaaleen kaa'aman turaniiru. Haal dureen kaa'ame mootummaan Itoophiyaa muddama keessa jirurraa ka'eeraa jedhu xiinxaltootni. Mariin kun maaliif akka barbaachisaa ta'e akkamiin xumuramuu danda'a akka jedhu irratti ogeessa diinagdee dubbisneerra. Itoophiyaan rakkoo diinagdee ishee mudate furuuf liqaa doolaara biliyoona 3.5 akka barbaaddu gabaafameera. Liqaan irra jiru immoo doolaara biliyoona 28 ta'uu xiinxaltoonni ni himu. IMF waggaatti si'a lama dhimma diinagdee irratti biyyoota waliin mari'ata. Gabaasa diinagdees ni baasa. Mariin ammaa kun garuu addaa jedhu ogeessa diinagdee kan ta'an Abdul Mannaan Muhammad turtii BBC waliin taasisaniin. ኢትዮጵያ ከአይኤምኤፍ ገንዘብ ትፈልጋለች አጠቃላይ ኢኮኖሚው ችግር ውስጥ ስለሆነ አይኤምኤፍ ደግሞ ከኢትዮጵያ ኢትዮጵያን አይኤምኤፍ ራ ማለቀ በርባድ አይኤምኤፍ ሞ ኢትዮጵያን ኡላጋሌ ጉቱ ቀብድ ጀዱ ቀባ ፈኬኛፍ ወጋል መድሯ ሊቃ ናኖ ዶላራ ቢሊዮን ለመጡቃ ሰገል የሮኑ ፉልቄሱፍ ጀዱ ኡላጋሌ ሄዱ ለፈካየራ ፈኬኛፍ ዳቢሌ ሚሶሞ ሞቱማረት ሪፎርሚ ፊዱ ስርና ቶኖ ማለቃረት ሪፎርሚ ገጌሱ አርከ ዱንፋ ከገልጎቹ ሸረፋ አላስሬሱ bajata madaalisaa akka eeggatu gochuufaa kan jedhan turan. Waliigalteen sun sababa garaagaraan erga gufatee booda marii biraaf teenye jira. Kanaaf dhimmoonni sun deebi'anii ka'uunsaanii waan hin ooledha. Addumatti immoo kan isaan gaafatan hanga sharafa alaa keessan sirreessaa kan jedhudha. Hammi sharafa alaa keessan gabaa wajjin gaafa wal bira qabame ilaalamu waan baay'ee gadi bu'eef sirreessaa kan jedhu nutti kaasu. Dhimma tasgabbii dhabuu nageenya biyyattii keessa jiru akka kana duraa cimee ka'uu dhiisuu mala garuu ammayyuu kaasuu danda'u. Itoophiyaaf maallaqa liqeessuuf yaaddowwan IMF qabu keessaa dhimmoonni sarbama mirga namoomaa fi rakkooleen nageenyaa biyyattii keessatti itti fufan muraasadha. Baatii muddee keessa gareen liqeessitoota biyyoota badhaadhanii Paaris Kilab jedhaman bitootessa 31 bara 2024 Itoophiyaan IMF irraa liqaa yoo hin arganne yookiin mari'attee yoo walii galuu baatte maallaqa duraan liqeeffatte hanga bara 2025tti turtee akka kanfaltu hin goone jechuun haal duree kaa'anii turan. Kanaaf mariin Itoophiyaan IMF waliin taasistu murteessaa akka ta'u kaasu ogeessi diinagdee Dr. Abdul Mannaan.
አሁን ከአይኤምኤፍ ድርድሩን ጨርሰን ወደሆነ ስምምነት ላይ ያልደረሰን እንደሆነ የፓሪስ ክለብ ሀገሮች መልቲላተራል amma IMF waliin mari'annee waliigaltee irra hin geenye yoo ta'e chaayinaan alatti biyyoonni paaris kilab yookiin immoo biyyoonni lixa liqii kennan akkaataa duraan waliigalleen kaffaluu qabdu nuun jedhu IMF waliin marii akka jalqabne waan beekaniif IMF waliin marii itti fufaa nutammoo waggaa tokkoof hanga bara 2025tti idaa akka hin kaffalle yeroo isinii kenninaa jedhu IMF waliin waliigaluu yoo baanne bifa duraan waliigalleen kaffalaa nuun jedhu achi butuun sun ni hafaa jechuudha kun ammoo mootummaa Itoophiyaaf mata ba'uu guddaadha tokkoffaa idaa kaffaluuf galii biyya keessaa barbaachisa lammaffaa idaa alaa kaffaluuf sharafa alaatu barbaachisa kanaaf bajeta biyya keessaa irrattis sharafa alaa irrattis dhiibbaa guddaa uumaa jechuudha. Itoophiyaan IMF irraa liqaa argachuuf marii gaggeessaa jiran kanaan waliigaluuf carraa jiruu fi qormaata guddaadha kan jedhanis akkanaan ibsu ogeessi diinagdee kun. አሁን ትልቁ ራስ ምታት የሆነው የውጭ ምንዛሪ የማስተካከል ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት አለማስተካከሉ mata ba'uu guddaa kan ta'e sharafa alaa sirreessuudha. Mootummaan Itoophiyaa sirreessuu fi sirreessuu dhiisuufis baay'ee rakkateera. Garaagarummaan isa baay'eetti guddate. Doolaara yoo fudhanne garaagarummaan baankii fi gabaa gurraacha gidduu jiru birrii 56 fi 100 wayi. Mootummaan Itoophiyaa nan sirreessa yoo jedhe waan baay'ee na jalaa balleessa kan jedhu sodaa qaba. Qaaleensi gabaa si'a tokkoon ol ka'uu danda'a. Mootummaan Itoophiyaa amma gaafataa kan jiru doolaara biiliyoona 3.5dha. Kan nuti barbaannu yeroo wal bira qabamu baay'ee miti. Yeroo gabaabaaf fedhii sharafa alaa qabnu nuuf tasgabbeessuu danda'a. Gara tureetti deebi'uun keenya garuu oolu. Liqaa guddaa nuuf kennu osoo ta'ee tarii dhimma sharafa alaa keenya waggaa tokko yookiin lamaaf osoo nuuf tasgabbeesse mootummaan Itoophiyaa ammasitti waan guddaa hojjechuu danda'a. Amma mootummaan Itoophiyaa maallaqa baay'ee barbaade yoo ta'e wantoota hedduu irratti walii galanii sharafa alaa sirreessuu irratti rakkoo cimaan irratti uuma waan ta'eef yeroo naaf kennaa jedhee waan gaafatu natti fakkaata. Yeroo kennanii fi maallaqa argatuun wantoota rakkoo sharafa alaa furan kan akka alergii fa'aa irratti itti hojjeta taanaan baay'ee gaariidha. Mootummaan Itoophiyaa maallaqa argate akkuma barame piroojeektota qananii ta'anii fi bu'aa qabeeyyiin ta'anirra oolcha yoo ta'e idaadhuma dabala. Idaawwan duraan turanis yeroon isaanii ni ga'u. Iddoodhuma turretti deebinaa jechuudha. Kanaaf akkaataa nuti maallaqicha itti fayyadamnu murteessaadha. Ahaa, waamichi isin bira ga'ee dhaquu haftanii? Warri kokosii jennu guruupii wayii qabnaa waajaan qabneefi. Soole. Tiyaatiriidhuma hojjechuudha. Hooggantootni dhaaba Koongireesii Federaalaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo waamicha dhaabni biyya bulchu dhaabbilee siyaasaa biyyattiif taasisee fi sagantaa guyyoota 3f gaggeessaa jiru keessaa hafan Ministeerri Muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed wiixataadhaa dhaabbilee siyaasaa waliin ta'uun mari'achuu ibsaniiru. Kaayyoon marii kanaa hojiiwwan waggoota darban hojjetaman irratti yaadotaa fi qeeqawwan walitti qabu akkasumas galtee imaammataatiif akka ta'anitti sirreeffamootaa fi wantoota qajeelfamuu qaban akka adda baasu akka ta'e miidiyaalee hawaasaa irratti yaada qoodaniin ibsaniiru. Dura taa'aa dhaaba Koongireesii Federaalaa Oromoo kataan Profeesar Mararaa Guddinaa garuu walga'ii kanaaf waamichi isaan qaqqabus sagantichi isaaniifis uummataafis bu'aa buusuu hin qabu jechuun irraa hafuu BBC'tti himan. Waa'ee lakkoo ammayyuu ittaanaat dubbise. Waajaan qabneef innanne. Ahaa, waamichi isin bira ga'ee dhaquu haftanii? Warri kokosii jennu guruupii wayii qabnaa waajaan qabneefi. Soole. Tiyaatiriidhuma hojjechuudha. Taafuu inni dhiifte. Ahaa, kokosii jechuun paartiilee meeqatu keessa jira? Gara 13 taana. Soole. Baay'een keenya lalle. Maadha sababi keessan? Bu'aan qabu tiyaatirii hojjechuudha. Rakkoo biyyaa gubbaatti dubbachuu erga dhiisanii turaniiru mariirraan baqatu. Marii dhugaan barbaadanii nagaa akkasumaan isaanis ofis rakkisuun barbaadu. Tarii kookasii sana keessa kaafaa'uun ala paartileen naannoo Oromiyaa keessa dorgoman kan ABO'faa keessa jiru? ABO'nis keessa jira. Amma yeroo darbe marii biyyaalessaa keessaa safuu keessan warri marii biyyaalessaa koomishinii marii biyyaalessaa komataa turanii tarii mufiidha qabdu akkasii? Mufii otoo hin taane taphachuutti deeme mootummaani. Akkoo biyya kanaa eeguudhaaf qophiis hin qabu, fedhiis hin qabu. Maalirraa kaatanitti akkas jettan isin? Waggaa 6 wajjin jiraatu wanti qabne waggaa 6 keessatti rakkoon mallachaa deeme malee wanti waggaa 6 keessatti hiikame jiru. Amma yeroo darbee marii biyyaalessaa keessa hafuu keessanis odeeffanneerraa bulchaan biyya yeroo mari'achiisanis hafuu keessa nutti himtanii tarii biraa hafuun keessan sun gaaffiisin yookiin immoo yaada isin kaaftaniif yookiin immoo rakkoo isin jira jettaniif furmaata fiduu danda'aree?
waan hin taane hojjechuudha. Xinnaa waan hin taane keessatti qooda fudhachuu Yesuunis waa tokkodha jechuudha. Waan nuti barbaadnu gaaffii nuti gaafannu biyya keessattis gaafachaa turre. Ala sennaa wajjin deemne amma Neezerlaandii wajjin dhaqneerraa bakka bu'aa mootummaa iddoo jirutti torban tokko turre. Biyya Ingilizii wajjin dhaqneerraa Afrikaa kibbaa wajjin dhaqneerraa. Akkuma nama duudeetti hojii isaanii hojjetu. Nama nagaani. Kooyikuu fedhii agarsiisaa jiranii karaa ofii deemanirra malee karaa biraa mariidhaanii rakkoo akkasitti hin jedhan qabanii. Kana keessatti qooda fudhannee bu'aan jiru homtuu jaan jirree fi saba keenyaafis homtuu jaan jirree fi beeknaa jechuu kooti. Neezerlaandii fa'aa Afrikaa kibbaa fa'aa jettan warra mootummaa wajjin dhattanii moo maadhani waansaa? Paartileen gara 10 olii Neezerlaandis yeroo tokko dhaqneerra biyya Ingiliziis Beelfaastii sana akkatti Ingiliziin rakkoosaa Eerlaandii kaabaa hiitte dhaqnee torban tokko achitti muuxannoo fudhachaa turre. Jaafur fuuldura immoo Afrikaa kibbaa dhaqneechis torban tokko turre. Mootummaa iddoo sadanuu bakka bu'aa mootummaa jira. Mala ga'uu jechuu kooti waan nuti barbaadus beeku garuu rakkoo sana hiikuudhaa fi fedhiin qabanii ammasummaa isaan fedhiin qabaannetti immoo akka sabni keenya miidhamaa jirutti calcannee asiif achitti ta'uun barbaachisaa miti jennee tumanifna jechuu kooti. Amma sabii miidhamuu kaaftan tarii walgeessa irratti argamtanii miidhama sana rakkoo sana himuun tarii furmaata fiduu hin danda'u ture. Tarii namoonni akkasii waan yaadan jiraniif si gaaffe. Waggaa jaha biyya keessattis yaalleerraa biyya alaattis kun biyya 3 dhaqnee muuxannoo rakkoo jiru hubanneerraa karaa sana mootummaan deemuun barbaadu. Aangoo yoo hin du'a jedhetti itti deemaa jira. Kanumaaf dhiibdeef jechuu kooti. Tarii gaaffii koo xumuraati. Isin nama siyaasaati. Siyaasas barsiisaa turtaniittu. Namni siyaasaa inni jibbaataa? Siyaasii akkasii jechuu kiyya. Siyaasa akkuma sitti mul'atetti hojjettaa yeroo inni qooda fudhannu jira. Yeroo barbaachisaa ta'e garuu naalaallonni kun footoodhaaf ta'e malee waan biraatiif waan baay'ee barbaachisu nutti fakkaanne. Siyaasa bu'aa laaltee jechuudha. Humna keessa amma beekumsa keessa samaafis nuufis bu'aa waan qabu. Tarii yeroo waamicha godhanii waa'ee maaliitti mari'anna jedhaniitu waamicha godhan? Gaaf tokko waan mootummaan guddina biyyaa gubbaatti hojjete kaleessa isa laaltu jedhanii har'a immoo muummicha ministeeraatu isin dubbisa jedhanii borummoo tireeningii moo silxanaa waan jira wayii guruppii wayiitiin qabanii